akka keenyas magaalota jijjiiran keessa isaa ta'u maal isaa ta'u mirga ofii eegsifachuudhaa fi komitmentii sana deemaa jire sana hoo qabaate hojii tiim woorkii hoo qabaate laga ce'uun hin danda'amu. Ciisanii waaqa kadhachuu ta'e waaqnis faranjiinis nama gargaaru. Nama faranjiin kan Tigree kan gargaaraa turte irra jireessa maal gochaa kan turte nurra of ijaaranii kutannoodhaan ajandaa isaaniitti ni ta'u kana caalaa kana gubbaatti baay'een dubbadhu garuu sabni of ijaare karaa nagaas haa ta'u karaa bosonaas haa ta'u biyya hambaas haa ta'u eessas haa ta'u akka tokko of ijaarraanii waan baay'ee argachuu danda'a gochuu danda'a isa jedhu namana kana ta'uu baannaa waan ani qabsoo keessa turuuf hin qabu. Lammaffaa sheekonni maal ta'anii qeessonni maal ta'anii qeessonni fi sheekonni dhuguma rakkoo keessa galanii yeroo tokko warra abbaa gadaa jedhan namni tokko duwwaan na amane jedhee sanbatoo jedhu maali abbaan gadaa kun abbaa garaa ta'e jennaan dhuguma kan sana taane irraa naan jedhe warri kaan nan amanne qeessinis sheekinis maalis isaan 4 kiiloo jiru isaan gorra jiru samaal jiru waaqa kadhachuu malee waaqni si haa tursiisu maal si haa ta'uu malee amma danda'an immoo warra silaa qabsaa'u kana taatanii balleessitanii maal taatanii hoo jedhan malee didaadhuma jiru. Hunda caaladdoon alatti kan nagaddisee gaaf tokko dhagee 21st century isa jedhamu kana keessatti waatti hojjetame. Abbaa gadaa fi jaarsa biyyaatu gadi ba'ee gudar jedhu tokkee kutaa'e iddoorratti dhaladhe tokko. Maal jedhaniitu awwaju ila nama maatiin bosona gale. Nama maatiin bosona gale. Warra du'aan dhaqinaa, hoduu hin awwaalinaa, hoo mana keemii hoo dhukkubsate mana keemii hin geessinaa. Kuni murtii abbaa gadaati kuni maal jedhaniitu awwaju. Itti jechuun namillee fudhatee hin hojjenneef jechuu kooti. Abbaa gadaatu kana godhu gadi ba'ee jechuu kooti. Kuni maalidha jedhee waaqa maali maqaa abbaa gadaatiin nama bosu maatiitu barbaada nama maatiin bosona gale hin awwaalina hoo dhukkubsate mana keemii hin geessina karaa gubbaatti attamiin jedhina hoo harka isaa qabattan immoo 10 qabee amma 50 kaffaltu harka nama maatiin bosona gale hoo qabattan jedhanii awwajan kan abbaa gadaa ta'awwaja. Yaa wanta akkasii keessa hoo galle rakkoo bal'aa qabnaa. Jaalanus jibbinus sheekis qeessis abbaa gadaas abbaa maalis hamma dandeenyetti fudhannee laga ce'uu yaaluun nurra jira. Garuu rakkichi jira. Amma kana keessa dhuguma iskeelfaa maalfaa kan kaasanii kan nu rakkise mootummaa keenyaa isa jedhu sana. Mootummaan keenyaa suni maal hojjettanii yeroo Minilikii qabee dhumaatii Oromoo haa ta'u, qabeenyi manca'oo haa ta'u, hidhamuu haa ta'u, du'oo haa ta'u, diroonni reebamuu haa ta'u, hammas miidhaan nurra hin geenye. Ammas miidhaan nurra hin geenye. Kana gaattamitti mannaa maali mannaa inni gara lafa argates inni maal ta'es mana ijaaruuf maal amma iddoon hanga'u iddoon itti galu tokko sintuquu koomiti as keessa hoo jiraatte daasporaa safarii jedhu. Achi diasporaan mana natti gurguratee deeme biyya Jarman jiraatu. Duran daawwam iddoon an jiraadhu sun Liitil Minisootaa jedhamti ture. Abbaan duraa filannaa 97 booddee Minisootaa nama baay'ee dhaqee fudhate. Liitil Minisootaa jedhanii booda immoo Awurooppaas maalis dabalamnaan gara diasporaa safarii ta'e. Wanti jedhamaa inni nuti hundi keenya dubbiin komitmentii jechaa ture isa gubbaatti hoo yaadne malee nu rakkisa. Maal ta'e isa Profeesar Iskeel jedhe baay'ee keessan deemu garuu waan tokko himuun barbaada. Mootummaan ammaa kun aangootti jijjiiramaa mootummaan aangootti ba'ee ijoolleen Oromoo barsana giraajuweetii godhanii galma aadaa Oromiyaatti nu amanii dubbadhaa jedhan.
paartota Oromoo tokko tokkos warri dhufan turaniiru dubbadhu naan reeffa maniraati bee waan dubbadhu baay'ee natti toluu dinnaanani waa lama dubbadde tokko isa Israa'el maannoo Isqeel kaasee deebii ta'a. Yaa jarana warri mootummaas jiruufani maakkalaa komitee isaanii yaa jarana muummicha ministeeraa amma waa lama nutti maayideen isni tokko kanan kaase maayinni Oromoon galma miliggale yoo inni ofiif badaa yoo inni Oromoo balleesseetu badaa. Kana muummicha ministeeraa ammaatti naayee maan jedheen yeroo tokko waanan jedhe sun wanti ta'a fakkaata hojiirra waan oolaa jiru itti fakkaata. Kana jedheen ture jechuudha. Inni aangootti ba'ee ji'a lama moo otoon ture. Oromoon galma miliggale yoo inni ofiif badaa yoo inni balleessee badaa. Seenaan kun deddeebi'ee Iyyaasuun ofiif bade, Haile Sillaaseen Oromoo balleessee bade, Mangistuu Hayilamaariyaamis yaa'u ilma waldee ayyaanaati. Hayilamaariyaam waldee ayyaanaati. Innis Oromoo liitii jenereeshinii tokko balleessee bade. Hammasitti deddeebi'ee seenaan sun ripiitilii ta'ee karaa sana deemnee fi egaa filannaan kan abbaatii rakkoon keenya tokko kanaaf warraa baqannee firoomni keenya itti ta'e. Inni obbo kitaabaan dubbate baay'eessadha garuu division of laborii kana gubbaatti hojjechuun nurra jira. Daasforaan maal hojjechuu danda'a? Inni biyya keessaa maal hojjechuu danda'a? Inni bosonaas nuti jaalannu jibbinus maal hojjechuu danda'a? Kana waan hojjetu hoo beekee siraakki fifliisa jedhan kana hoo beekee laga ce'uu hin dandeenye. Garuu rakkoon keenya maayinni isa gubbaatti akka ta'u hojjechuun nu rakkisa. Isa gubbaatti akka ta'u hojjechuun nu rakkisa. Isa gubbaatti akka ta'u hoo hojjenne ammoo humna keenyaa yaallaa garaksatti deema. Dubbii filannaa kaaftaniitu. Filannaan akka sirni biyya kanaa jirutti warra faranjiittis kanuma himaa jirra. Akka sirni sun jirutti dachii biyya sanaa gubbaatti filannaan dhugaa ta'e deemuu hin danda'u. Sana duraa karaa naashinaal daaloogii haa jedhamu, karaa maalaa jedhamu, karaa maaliyaa jedhamu lafti suni politikaal ispeesii waan jedhan suni dirreen siyaasaa jedhanii suni gar tokkotti qabamuutu irra jira. Kanaaf mootummaa kan amma dandeenyetti la paartileen gara 60 ta'an innaa isaan intini ta'anii paartilee gara 10 ta'an qabannee iddoo dhaabbanne obboleessa keenya siruma nu gaafatettis waan hammoomna keenya dhaabbannee tokko mootummaan kun hattuudha saba hataa jirtu mootummaan kun saba keenya ajjeesaa jira hidhaa jira dararaa jira qabeenya isaa bancaasaa jira. Mootummaan kun saba keenya hudhee jira, balleessaa jira, maal ta'aa jira. Filannaan akkasitti deemuu hin danda'u. Inni isin araara jettanii taphattan kun tapha bira darbee wanti inni fidu hin jiru. Jenneetu naashinaal daaloogii jedhanii maal jedhanii isaan intini ta'anii uummatanii kaan kana dinnee gara paartii 10 wayii walitti dhufnee dinnee hamma humna keenyaa hojjechaa jirra. Karaa kana baay'ee nama tamnu jechuu kooti. Karaa warra kaanii Oromoo warra kaan wajjinii dhaabbata warra kaan wajjinii maal kaan wajjinii attam hojjettu kophaa duwwaadha sana isa dhaabbiin keenya xinnoo waan fooyyee qabu natti fakkaata compared to others. Amma warra duriis kunoo kitaabaa warra ibsoo duriiti. Warra durii ibsoo soolleeffis maalis hojjechaa turre yeroo waggaa 3 fuuldura maal daa'uun nu jalaa iccitii baasee malee oolleeffii wajjin waggaa 20 ol hamma dandeenyetti iccitii kan eegganne sinis akkuma maa dubbadhetti hamma galma miligaltanitti amma dandeessanii maa caakkaa galtanii maa kana gootanii Oromiyaa Rippaabilikii maa jettan otoo hin jenne nutis maa paarlaamaa galtan nun jedhinaanii gara waggaa 20 yoo hojjenneerra. Asiis warra bosonaa warri gargaaraan uma jiru natti fakkaataa forshuu warri guruppii daawunfaa warra akka waan as jiran natti fakkaataa tirsi fuula raggaasaa argeera. Isaanis amma dandeenye kokkasii jennee paartii gara 10 walitti
biyya keessa jira walitti qabnee ijaarree humna keenya hojjechaa jira. Paartii Oromoo birayyuu dabarree warra kokkosiisana keessatti gruupiin tokko jira, gruupiin Affaar tokko jira, gruupiin Kibbaa Walaayitaa jira, Sidaamaan jira, Agawullee jira. Amma humna keenyaatti Oromooyyuu bira dabarree jechuudha. Warra Oromoo bosonaas haa ta'u, warri Awurooppaa Ameerikaa jirus haa ta'u, maalis haa ta'u, at least Oromoo dhaabbata Oromoo hundatti dhaabbiin karaa dubbachaa jiru dhaabbuma keenya natti fakkaata irra jireessa. Oollee finis egaa inni bosonaaf inni magaalaan naantinii ta'e at least innaan ilaalu miidiyaa isaanii innaan itti ta'u warri bosonaas nutti fooyyee qabu natti fakkaate waan tokko gubbaatti jechuudha. Dhaaba hundaa wajjin amma humna keenya Oromoo duwwaa otoo hin taane bira dabarree hojjechaa jirra. Warra mootummaayyuu barnuuti dinnee miti. Har'a warra mootummaa wajjin bara darbee biyya Neezerlaandii sana jedhan tokko dhaqnee torban tokko wajjiniin naashinaal daaloogii kan jedhamu mariin biyyaa dhugaa ta'e sirna dimookiraasii ijaaruu danda'u laga ceesisuu danda'u karaa kana seenu gara torban tokko wajjin teenyeerra. Achi keessa bakka bu'aan mootummaa jira. Sana booddee biyya Ingilizii wajjin dhaqneerra. Eelaa biyya balleessataniin badinaa, biyya balleessataniin badinaa, biyyi nagaa argachuu danda'e, laga ce'uu danda'e, sirna dimookiraasii ijaarrachuu danda'e, guddina argachuu danda'e warra akkasiiti jennee biyya Ingilizii wajjin dhaqnee bakka bu'aan mootummaa jira. Bara dhiyoodhumatti immoo Dawuu Afrikaa, Saawus Afrikaa wajjin dhaqnee achis torban tokko turre attamitti biyya laga ce'uu danda'ama, sirni dimookiraasii attamitti ijaaramuu danda'a, successful transitioning attamitti dhufuu danda'a achis wajjin turreerra. Achitti nama bakka bu'aa mootummaa naa barree baanu amma waan akkasii kun baay'ee bareedaadha. Alaqaa keetti nu himtaa hin jedheen. Barumsi kun baay'ee bareedaadha hin jedheen. Kolfeetu qajeelee garuu warra kaanitti naa himu Profeesar Ukkoo silxaana akkaafiluu danda'an. Min biyyeen umminnaaggaroo inni alaqaa isaatti dabarsee jechuudha. Akkas nuun jedha. Ijaa kanaa nuti hamma dandeenyetti waan ifa ta'e jarati jettu sanas isaan of balleessanii badan malee jechuudha. Garasatti deemaa jiru garuu sin dhoksu. Isaanis akkasuma jedha. Atiftoomaa tifaasaa sana keessa geemiin sun isin hin baasu. Hala Sillaasee nama dhumaatti algaa gubbaa ciisee ilmi isaa waggaa 59 ture. Booda immoo mana wattaaddaraa isaa jalatti awwaalame. Mana fiicaanii isaanii jalatti. Constitutional monarchy illee didee resistii godhe. Mangistuu Hayilamaariyaam araadaadhaa kophaa isaa ba'e malee warri isa wajjin turani warri tokko eenyu hin baasii Xaalaan hin baasii waggaa 30 hidhaman. Anilee waggaa 7 yeroo sana mangistuun kan sisteemiin sun kan hidhee isaan garuu waggaa 30 hidhaman. Baalisaanonni mangistuu jeneraalonni maal jechuu kooti. Warri kaan waggaa 20 achitti torturaa turanii inni kaasaan kan achitti dhumanii amma Xaalaan hin baasiifaa jeneraaliin tokko inni mangistuu torban tokko moo bakka bu'ee pirezidantii ta'e. Achitti wal ajjeesan inni tokko xaarmusii rukute achitti ajjeesee reeffisaa ba'e. Waggaa 20 meeqa erga dhabee booddee. Wanta akkasiiti. Sana booda warri Barakaa Jaziraan yoo ta'u bakka lameenaa barbaade. Barakaa Simoo wajjin yeroo baay'ee maanoriitiin dimookiraasii ispoonsarii gochuu hin danda'u. Dimookiraasiin immoo siniifis nuufis gaaraantiidha. Waastinnaa keenya. Lakki tapha kana dhiisaa sinin baasu otoo hin jedhu gara na hidhuu gara maalitti deeman jechuudha. Sabni Tigree saba miiliyoona tokko gadi miti kan dhume. Ammayyuu beelaa jira. Miiliyoona tokko gadi miti. Mallas saba Tigree aangoodhaa jedhee maali jedhee ukkaamsee maal godhee du'aaf qopheessee dubbate. Akkuma gurbaan obboleessa keenya gammachuun edda baatu du'aaf qopheesse saba Tigree illee bakka bu'a jedhee. Ijaa kana sinin baasu isaan ammaasis jechuun Finfinneetti barsiisuma amma dubbannu asitti dubbannu achittis dubbanna. Sinin baasu balleessitanii badinaa jennaan jechuu kooti.